Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan laayik sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Har'a gurreen maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu har'a wanta haaraa qabadhee dhufee wanta duraarraa adda kan ta'e qabadheen dhufee jechuudha. Namoonni baay'een viidiyoo kana hin ilaalle ta'uu danda'a. Namoonni hin ilaalle viidiyoo kana amaariffaadhaanidha waan ta'eef iyyoo miidiyaa irratti deemtanii ilaaluu dandeessu gaaffii akkasiin ittiin uumneef jechuudha. Waan amma dubbadhu dubbiin koo gara fuulduraatti dubbachuuf hin jiru. Gaaffii akkasiin ittiin uumneef namoonni ilaalle iyyoo miidiyaa jaatii sarchii go'a ilaalaa jechuudha. Ani gama tokkoon barumsa irraa argadhe gama tokkoon immoo dubartii kanattiin aaree jechuudha. Koomiis nan qabaa sanaafidha jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa amma niitiin kun gabaabseen isin dubbadha warra amaariffan nageenya yoo jiraattanii jechuudha. Dubartiin kun haadha manaa fi abbaa manaa turanii haadha manaa fi abbaa manaan ijoollee kana erga godhatanii booddee walii galuu dadhabu. Yeroo hundaa lola waan ta'eef wal lolu waan ta'eef haati manaa ijoollee kana abbaa manaa isheetti gatteetu biyya biraa deemti. Itoophiyaa keessaatii ni baatii jechuudha. Haa ta'u malee egaa ijoolleen kun inni tokko waggaa 2 inni tokko immoo ji'a 8 yeroo isheen abbaa manaa isheetti gattee deemtee jechuudha. Ijoolleen kun amma gurguddataniiru. Niitiin kun egaa ijoollee kana gattee deemtee waggaa 17 lakkoofsistee jirti. Haa ta'u malee niitiin kun biyya ormaa teessee ijoollee kooti jettee kan isheen ija isheerra kaa'attee turte ijoollee nama biraadha jechuudha. Isaan immoo yuutuubii irratti beekamtii qabu afaan amaariffaadhaan hojjetu jechuudha. Ijoolleen suni maatii bal'aadha yuutuubiin isaanii ijoolleen mana sanaa hunduu yuutuubii qabu jechuudha. So niitiin kun gisee biyya ormaa jirtu ijoollee sana keessaa nam 2 ijoollee kiyyaadha jettee ija isheerra kaa'attee turte. Garuu ijoollee isheen ciniinsifattee altee yuutuubiin fayyadamne. Asirratti kana hubachuu qabdu. Haa ta'u malee isheen Itoophiyaa oftee erga Itoophiyaa oftee booddee iyyoo miidiyaa irratti dhiyaattee footoo agarsiisaa turte. Waggaa 17 booddee footoo yeroo agarsiistu ijoolleen koo oddoo akkasii jiru ijoollee koo warra akkasiidha yuutuubii irraa hojjetu jettee iyyoo miidiyaa irratti dubbachaa turte. Ijoollonni warri yuutuubii hojjetan suni lakkii nuti haati keenya haati nu deesse abbaan nu ashee nu bira jira. Nuti haadhaaf abbaa keenya gidduutti guddanne jedhaniitu deebisaniifi. Haa ta'u malee iyyoo miidiyaan namoonni ilaalan bal'aa waan ta'eef niitiin kun ijoolleen ishee warra kana warra amma suura argaa jirtan kana akka ta'e ragaa qabatamaadhaan iyyoo miidiyaan hin fideefi jechuudha. Ufee walaggananii jechuudha wal arganii jechuudha iyyoo miidiyaatti gaafa wal arganii dubartiin kun ijji ishee kan irra jiru nama biraarradha. Ijoolleen kun ijoollee koodha jettee amanuu ni dadhabde. Haa ta'u malee ijoollee sana garuu ijoollee isheen ijoollee koodha kan isheen jette suni ijoollee ishee ta'uuf ragaan qabdu. Ijoollonni amma suura isaanii argitan kun kan niitii kanaa akka ta'an ragaa guutuu qabu. Ragaan isaanii immoo suuradha jechuudha. Footoon niitii kana bira jiru ijoollee kana lamaan bira jira jechuudha. Seenaan niitii kana bira jiru ijoollee kana lamaan bira jira jechuudha. Haa ta'u garuu niitiin kun kan isheen amantee laphee ishee kan isheen amansiistee jirtu nama biraadha. Meetu sin ta'ee maal gootu? Ani yeroo tokko namni keenya waanuma namni tokko guddatee darajaa guddaa yoo ga'e kan kooti jechuu jaallata dhugaa rabbii. Dubartii kanatti kanan aaree maaliifi utuu ijoolleen kun kunoo suurri kun si biras jira nu biras jira ati haadha keenya atuu isaan jedhanii isheen immoo lakki isin ijoollee koo miti DNA marmaraanaa godhamu yeroo jettu dhugaa rabbii anaan na aarsite jechuudha. Yoo manaa godhaa malee anaan na aarsite maaliifi utuu ragaa qabdu utuu ragaa qabanii tuffatanii darbuun beeka. Bor ijoolleen kun DNA miti ufeeyyuu ijoolleen kun kan isheedha gaafa jedhamu ijoolleen kun keessi isaanii gadduu danda'a jechuudha.
asirraa dhugaa rabbii namoonni miidiyaa kana hordoftan yoo jiraattanii dhugaa rabbii barumsa irraa argattu jechuudha. Ani garuu komeen qabaniitii kanarraa ala ijoollee alte akkamittiin irraanfachuu dandeesse kan jaamu dhugaa rabbii gaaffinatti uumee jira waan ta'eef hordoftoota kiyyaa waanuma feefuu galatomaa turtii gaarii.